Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbe keessatti mata dureewwan adda addaan qabadhee dhufaa ture. Har'as barnoota sirna gadaa boqonnaa 11ffaa Ardaalee Jilaa barannoo 14ffaa qabadheen dhufeetti jira. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa boqonnaa 10ffaa keessatti fi akkasuma boqonnaa 1 hanga boqonnaa 10 keessatti barnoota sirna gadaa kan jedhu waliin ilaalaa turre. Isaanis immoo boqonnaa 1ffaa irraa kaasnee hanga ammaatti kan ilaalle ce'umsa doorii gara gadaatti irraa kaasnee hanga boqonnaa 10ffaa yaa'a gadaa kan jedhutti ilaalle jechuudha. Boqonnaa 10ffaa irratti yaa'a gadaa jechuun bakka sochii, bakka adeemsaa yookiin immoo jillitti qophaa'u jennee ilaalle jechuudha. Har'a immoo boqonnaa 11ffaa barannoo 10ffaa irratti ardaalee jilaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Mata duree isaarraa yeroo kaanu ardaalee jechuun ardaa jechuun lafa jechuudha. Ardaa jechuun bakka ta'e yookiin immoo bakka murtaa'e tokko jechuudha. Bakka ta'e sanatti yookiin immoo bakka murtaa'e tokkotti yookiin specific places jennudha jechuudha. Isa sana keessatti bakka sanatti wanti tokko yookiin bakka wanti ta'e tokkotti gaggeeffamu yookiin itti raawwatamu jennee ilaalla jechuudha. Innis immoo akkaataa barnoota kanaa yookiin kitaaba keenyatti immoo yeroo deebinu sirna gadaa keessatti iddoowwan ulfoo yookiin bakka kabajaa yookiin immoo bakka sirni baalli fuudhinsaa fi bakka itti seerri tumamu, bakka itti seerri labsamuu fi seerri fooyya'u iddoowwan ulfoo jedhamanii kan isaan beekaman keessaa inni tokko ardaalee jilaati jechuudha. Ardaalee jilaa beekaman keessaa ardaawwan tokko tokko ni jiru jechuudha. Ardaalee jilaa iddoo yaa'a gadaa adda addaa itti wal ga'uun mari'atuu fi baalli wal harkaa itti fuudhudha jedha. Akkuma jalqaba jedhe bakka ardaa jechuun bakka itti baalliin wal harkaa fuudhamu yookiin mallattoon aangoo sirna gadaa wal harkaa fuudhamu yookiin walirraa walitti darbuu fi bakka itti wal marii rakkoo furuudhaa fi seera tumuu, seera labsuudhaaf itti gaggeeffamu ardaa jilaa jedhama. Ardaa jilaa akkasumas immoo iddoo seerritti fooyya'u. Ardaa jilaa jechuun bakka seerritti fooyya'u, seerri tumamee itti lallabamu bakkeen kanaa jechuudha. Yookiin bakka kabajaa yookiin bakka ulfoo jedhameetu beekama. Akka fakkeenyaatti naannolee Oromiyaa keessa iddoowwan tokko tokko yeroo ilaallu akka kan Irreechaa yookiin immoo Dhibaayyuu. Irreecha kan jennu aadaa, seenaa, duudhaa fi kallattiiwwan bakkeen adda addaarraa yookiin dameewwan Oromoo lamaan Booranaa fi Baarentuun ilmaan isaanii qabatanii bakka isaaniitti wal gahuudhaan gosoota aadaa garaagaraa uffannaa adda addaa yookiin uffannaa godinaalee jechoota haasaawwan godinaalee keessatti haasa'anii fi barteewwan godinaalee keessaa fudhatanii dhufanii bakka tokkichatti argisiisan yookiin itti wal barsiisan bakka irreechaa jedhama. Yookiin immoo dhibaayyuu. Dhibaayyuu kan jennu immoo bakka irreechaa ta'ee yeroo bonaa yookiin immoo yeroo gannaa irreecha birraa fi irreecha arfaasaa jedhamee kan kabajamu keessatti yeroo dhibaayyuu ni qabu jechuudha. Yeroo dhibaayyuu kan nuti jennu irreechi birraa irreeffatamu yookiin irreechonni gosa lamaanii yeroo bona yookiin ganna bacaqii keessaa nu baastee gara birraa ifa keetti nu baaste jechuudhaan galata waaqa uumamaa hundumaadhaaf galata yeroo dhiyeessanii jechuudha. Inni kun immoo amantii jechuu miti. Sababni isaa amantii akka hin taane amantii fi amanuu kan jedhu keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bakka sanatti dhibaayyuu ni gaggeeffama yookiin ni raawwatama jechuudha. Kanaan sirni kun ni gaggeeffama yeroo lama kan inni gaggeeffamu jechuudha. Yeroo tokko yeroo birraadha, yeroo tokko immoo yeroo arfaasaati jechuudha. Inni arfaasaa irreecha yookiin dhibaayyuu yeroo arfaasaan darbee bonni yookiin ganni dhufuuf jedhu yookiin bonni darbee arfaasaa roobni roobuuf yeroo jedhu rooba nagaa nuu roobsisi biqiltuu nagaa nuu biqilchi jedhanii yeroo kadhatanii jechuudha yookiin immoo itti galatii dhiyeeffatan ta'a jechuudha. Inni fulbaana irratti yookiin immoo irreechi birraa immoo irreechi birraa yookiin immoo yeroo fulbaanaa gaggeeffamu immoo ganna dhoqqee bacaqii jiidhaa
yeroo itti galaanni adda addaa guutee nama dabarsine keessa nu dabarsitee gara ifa keetti gara wal nu argisiisutti nu dabarseedhaan yeroo isaanitti galata dhiyeeffata. Galata jechuun immoo dhibaayyuu isa jennudha jechuudha. Ardaalee jilaa wiirtota nagadaa ta'aniif Oromoon jila adda addaatti gaggeeffatu immoo baay'eetu jiru. Ardaalee jilaa kanneen keessaa kutaalee Oromiyaa fi Oromiyaa ala garaagaraa keessatti illee akka isaan argaman immoo ni eeraa jechuudha. Isaan keessaa muraasa isaanii gaafa laallu kanneen akka ardaalee jilaa wiirtota nagadaa ta'anii hedduun isaanii sadarkaa baduurra ga'anii turanidha. Yeroo adda addaa fi bakkeen sun bakkeen afurramaatti gaggeeffamudha. Maalitti gaggeeffamudha jechuudhaan irratti duulamee yeroo jaarraa 19 hanga 16 gidduutti yeroo sirni kun cabu yookiin immoo hawaasni kun cabee jedhu gita bittaa adda addaatti yeroo inni miidhamu bakkeen inni itti dhibaayyuusaa fi irreecha isaa gaggeeffatu kun jalaa cabee ture jechuudha. Yeroo har'aa kana garuu bakkeen muraasni isaanii deddeebi'anii tajaajila laachaa jiru jechuudha. Isaan keessaa kan osoo hin badiin turan illee ni jiru. Isaaniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Ardaalee jilaa kana keessaa itti fufinsaa kanneen har'a gahan muraasa yoo ta'an yeroo ammaa garuu kanneen tajaajila kennuu dhaaban irra deebiin haaromfamanii jilli gadaatti gaggeeffamaa kanneen jiran illee jiru jechuudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti gaafa laallu chaartiiwwan kana keessaa chaartiin kun xiqqoo ishee haalli taa'umsa isaa xiqqoo mijataa miti. Haa ta'uyyuu garuu kallattii isiniif mijateen ilaalaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa bakkeen jilawwan garaagaraa yookiin immoo naannolee adda addaatti gaggeeffamaa turan keessatti bakkeen baay'ee isaanii yookiin immoo naannolee Booranaa fi Baarentuu keessatti naannoo sana keessatti guutummaa keessatti ni gaggeeffamaa ture jechuudha. Bakkeen kun hundi isaaniiyyuu bakkeen jilootaati jechuudha. Kanneen akka Maccaa Tuulamaa, Walloo, Raayyaa, Kantooma Daarimuu, Raayyaa Saboo fi kanneen kana fakkaatan hunda isaanii keessatti maal ta'aa tureera? Sirni kun gaggeeffamaa tureera jechuudha. Yeroo sana keessattis sirni kun gaggeeffamaa yeroo turetti cabaas maal ta'aas kan hin deemne jechuudha. Muraasa isaanii duwwaatu yeroo agammaatti kan itti fufee deemaa jirudha jechuudha. Isaan kun hundi isaaniiyyuu bakka irreechaa yookiin immoo bakka dhibaayyuun itti gaggeeffamuu fi bakka jilaa jedhamanii kan beekamanidha jechuudha. Chaartii kana keessaa ilaallachuu ni dandeessu haala ittiin isiniif mijatu jechuudha. Kanaatii fi kana keessatti hundi isaayyuu bakkeen jilli itti gaggeeffamudha jechuudha. Kunuunti ardaalee jilaa mata duree isaa irratti gaafa ilaallu ardaalee jilaa eessarraa ka'eetudha. Sirna Arsii, Booranaa, Gabra, Gujii, Ittuun Baanaa, Afran Qalloo, Karrayyuu, Maccaa Tuulamaa, Walloo, Raayyaa, Matakkal. Bakkeen kun hundi isaaniiyyuu bakkeen itti irreechi gaggeeffamaa turedha yookiin immoo dhibaayyuun itti gaggeeffamaa fi hagammaatti turuu danda'anidha jechuudha. Ardaalee jilaa hundinuu jiloota itti jilatamuuf waan oolaniif qabu. Fakkeenyaaf ardaalee jilaa Boorana keessatti argaman keessaa ardaa jilaa Nuuraa kan jedhamu. Ardaa jilaa Nuuraa kan jedhamu yeroo har'aa kanayyuu osoo hin badiin waggoota hedduudhaaf jaarraa hedduudhaaf rakkinaa fi dhiibbaawwan adda addaa dandamachiisanii kan isaan tursiisanidha jechuudha. Bakki sun maal jedhama? Bakka Maqbaasii Dabballee jechuudha. Bakka Maqbaasii Dabballee gaafa jennu immoo Dabballeen waggaa 0dhaa kaastee hanga waggaa 8 keessatti kan jirtu Dabballee jedha sirna gadaa Oromoo. Yeroo isheenitti waa hundumaayyuu barattu, yeroo isheenitti waa hundumaa maatii jalaa hordoftu jechuudha. Yeroo isheenitti toon ta'e barattu yeroo isheen mammaaksa oduu durii fi sirnoota haalli itti gaggeeffamu kun yeroo isheen barattudha jechuudha. Yeroo sana keessatti Maqbaasiin Dabballee yeroo waggaa 8 guuttu sirni kun jilli ni qophaa'a jechuudha. Yookiin ardaalee jilaa bakka ardaa jilaa Nuuraa jedhamu sana dhaqaniitu maqaa moggaasuuf jechuudha ijoolleedhaaf. Maqaan moggaafamanis kutaa biraa keessatti kan ilaallu ta'a. Maqaawwan naannolee keessatti beekamanii fi jaallatamoo ta'an fakkeenyaaf akka kanneen Ganamoo, Galgaloo, Jaldeessoo, Waraabessoo kanneen akkanaatti jechuudha maqaawwan moggaafaman. Maqaawwan sun immoo kan isaan maqaawwan fofokkisaatiin moggaafamaniif immoo hiika mataa isaa danda'e qabaata. Rakkoon akka isaan hin mudanneef kan inni mogga'uuf jechuudha. Kanaaf ardaa jilaa Nuuraa bakka jedhamu kanatti waggaa 0dhaa hanga 8 keessatti kan gaggeeffamu. Inni kan biraan Gumii Gaayyoo. Gumii Gaayyootti illee akkasuma ni gaggeeffama jechuudha. Gumii Gaayyootti immoo waggaa 8 yeroo itti baalliin wal harkaa fuudhamu yookiin immoo sirni gadaa marsaan tokkoffaa yookiin maroon tokkoffaan waggaa 8 qaba. Waggaa 8 sun immoo baay'isuu 5dha jechuudha. 5 baay'isuu 8 40dha. Maroon tokkoon ishee waggaa 8 sana yeroo namni tokko bulchu bakka kanatti dhaqaniitu wal harkaa fuudhinsi gaggeeffama jechuudha. Eessatti Gumii Gaayyoo bakka jedhamutti jechuudha. Inni kan biraan yeroo itti seerri itti tumamullee achitti ni tumama, ni fooyyessu yookiin kan duraan turerraa
yookiin itti dabalu yookiin immoo irraa hir'isu jechuudha. Akkasumallee ni labsama uummata beeksifamaa jechuudha. Lallabameetu uummatatti himamuutiin kan inni hojiirra oolu jechuudha. Eessatti ardaa jilaa fi gumii gaayyoo keessatti jechuudha. Bakka gumii gaayyoo jedhamee beekamutti jechuudha. Inni kan biraan ijoolleen gaammee jalaa wal argiillee taasisan bakka gumii gaayyoo sanatti jechuudha. Wal argii kan jedhamu sirna gadaa Oromoo keessatti yeroo adda addaatti ijoollee wal arguu yeroo isaanitti sirba okaa kan jedhamu jira. Sirbawwan taaboree, sirbawwan ingicaa kan jedhaman jiru jechuudha. Haa ta'u garuu kan dubaraa fi kan dhiiraa jedhamee kan beekamu ni qabaata. Haa ta'uyyuu yeroo isaa eeggatanii wal argii isaanii irratti kan gaggeeffamudha jechuudha. Sirni kan biraan immoo yeroo eessatti gumii gaayyoo bakka jedhamutti jechuudha. Bakka sanatti wal gahuutiin kan isaan sirna kana gaggeeffatan yookiin immoo jila adda addaa gaggeessan jechuudha. Yeroo jilaa kana egaa akkuma yeroo darbe keessatti yeroo dhimma gumaataa ilaalle keessatti gumaan ijoolleedhaaf laatamu illee ni jira as keessatti gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a malee jechuudha. Sababoonni sun laatamuufis akka ijoolleen hin rakkannee yookiin immoo aannan dhandheef yookiin ijoolleen hamilee ishee hin cabnee fi kennaawwan kun ni laatamaa fi yeroo jilaa kana dhaqxeetu bakka sanatti wal argii taasisti jechuudha. Bakka sanatti wal argii yeroo isheen taasistu maatiinis ni deeggaru jechuudha. Dabalataan ardaa jilaa arraabbee bakka jedhamu jechuudha. Bakka jilaa arraabbee bakka jedhamu kanattis yerootti wal argiiwwan adda addaa gaggeeffamudha jechuudha. Wal argii arraabbee kanarrattis akkasuma yeroo itti jila kuusaa wal arganii jechuudha. Kuusaan immoo gaammee gurguddaa taansanii warreen sadarkaa fuudhaarra gahanii jechuudha. Sadarkaa fuudhuurra yeroo gahanii bakka isaanitti wal arganii yookiin maaldaa naqachuu kanneen jedhu yookiin immoo dabaree yookiin immoo dugda namarra kaawwachuu isa jedhu jechuudha. Akka guuza isa jedhu. Sana wal irratti kaawwatan iddoo sanattidha jechuudha. Inni immoo yeroo isaanitti kennaa adda addaa walii kennan yeroo isaanitti gargaarsa humnaa waliif taasisan gumaata biqiloota gumaata adda addaa waliif kennanii fe'a jechuudha. Inni kan biraan ardaa gaaguraa bakka jedhamu. Ardaa gaaguraa bakka jedhamu kanatti immoo bakka raabni fuudha itti raawwatudha jechuudha. Egaa gara kuusaarraa erga darbanii booddee raaba ta'u jechuudha. Erga raabamanii immoo yeroo sanatti kan isaan fuudhanii jechuudha. Dirqamni yeroo isaan fuudhuu gahan bakka ardaa gaaguraa bakka jedhamu kanatti jechuudha. Inni kan biraan ardaa dooyyoo kan jedhamu jechuudha. Ardaa dooyyoo ardaa jilaa dooriin daannisatti muratu yookiin immoo muka qalloo muka maalirraa qophooftu muka waddeessarraa qophooftu kanis bakka isaanitti muratanidha jechuudha. Muka qalloo sana murataniitu daannisa murataniitu gara jila kanaatti deemu jechuudha. Inni kan biraan ardaa abbootiin gadaa baalli iddoo walirkaa dabarsan immoo isadha. Ardaa jilaa badhaasaa kan jedhamudha jechuudha. Ardaa jilaa badhaasaa bakka jedhamutti immoo yeroo itti baalli walirkaa fuudhan yookiin immoo sirna aangoo walii dabarsuu waggaa 8 jennee gararraatti jechuudha. Inni immoo badhaasatti kan gaggeeffamudha jechuudha. Itti fuudhaan haaluma wal fakkaatuun ardaa jilaa aardoot bakka jedhamu illee ni jira jechuudha. Bakka jilaa aardoot bakka jedhamu kanatti immoo yeroo gadamoojjummaa yoo kan jennu yeroo gadaa baatuma ta'anii baatumarraa gara gadamoojjummaarraa immoo gara gadamoojjummaa ta'anii gadaa keessaa bahan yookiin immoo fixatan jechuudha. Aangoo isaanii fixatanii yeroo gadaa keessaa bahuuf jedhan bakki isaanitti wal argiin taasifamu yookiin jilli yookiin ardaan gaggeeffamu immoo ardoot jedhama. Bakka jilaa ardoot bakka jedhamu kanatti sirna kana wal arguutiin kan isaan gaggeessanidha jechuudha. Inni kan biraa gama birootiin ardaalee jilaa wiirtuu sirna gadaa ta'anii tajaajilaa jiran keessaa tokko mi'ee bokkuuti. Tajaajilaa kan laataa jiran keessaa tokko mi'ee bokkuudha jechuudha. Mi'ee bokkuunis akkuma warreen gubbaa irratti ilaalle bakka gahee guddaa taphatuu fi akkuma jila badhaasaa aangoo walharkaa fuudhinsitti gaggeeffamuu fi gumii gaayyoo itti sirni kuusaa dabballeefa gaggeeffamaa deemanii yookiin arraabbee bakka ardoot jenne keessatti akkuma kanaa inni kunis mi'ee bokkuunis akkuma kanaadha jechuudha. Innis bakka itti sirni kun gaggeeffamu yookiin walharkaa fuudhinsi kun itti raawwatu ta'ee tajaajilanii jechuudha. Eenyuutiin uummata Oromootiin yookiin immoo damee uummata Oromoo guutummaa isaa kushiinii jechuudha. Kanaatiif bakkeen adda addaa ni qabaata. Bakkeen adda addaa dhiibbaa adda addaatiin yoo cabaa jalaa kufaa deemeyyuu yeroo har'aa kana garuu baay'ee isaanii deeffachuu fi sirreessanii bakka itti deebi'anii tajaajila laataa jiru jechuudha. Mi'ee bokkuu kan nuti jennu immoo achittis sirni kun ni gaggeeffama jechuudha. Sirni kun yeroo gaggeeffamu keessatti immoo mi'ee bokkuu keessatti ardaa jilaa mi'ee bokkuu godina Gujii keessattidha kan inni argamu. Godina Gujii keessatti yeroo argamu aanaa sooraa kan jedhamu aanaa sooraatti bakka inni itti
sirni kun gaggeeffamu jechuudha. Bakka kanattis mi'ee bokkuun ardaa jilaa gumiin bokkoo itti taa'amuu fi baalli wal harkaa itti fuudhamudha jechuudha. Akkuma gumii gaayyoo fi ardoota bakka itti wal argii taasisan bakki kunis bakka taangoon gumii gaggeeffamudha jechuudha. Eessatti? Gujii keessatti jechuudha. Gumiin gaayyoo yookiin badhaasni Boorana keessatti gaafa ta'u, gumiin godina Gujii aanaa annaa sooraatti immoo mi'ee bokkuu ta'etu bakka itti abbaa namoonni bokkoo ta'an yookiin abbaa bokkuu, abbaa gadaa, makkala fi aduloonni wal argii taasisanii sirna baalli wal harkaa fuudhinsa waggaa 8 isaan gaggeessanidha jechuudha. Inni kunis kan inni itti raawwatu waggaa 8 malee yeroodhaan miti jechuudha. Waggaa 8 keessatti yeroo tokkicha kan isaan dhaqanii sirna kana bakka sanatti gaggeessan ta'etu tajaajilaa jira jechuudha. Kanneen biroon illee ni jiru. Haa ta'u warreen kun warreen ijoo yookiin immoo warreen dursaa ta'uutiin warra bakka baalliin itti dabarfatanidha jechuudha. Naannolee adda addaa keessatti Oromiyaa alatti waan turaniifis immoo baay'een isaaniis ni jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti Odaa Nabee bakka Odaa Nabee jirutti illee sirni kun ni gaggeeffama. Bakkeen adda addaatti ni raawwatama jechuudha. Sababni isaa bal'ina hawaasni kun irraa keessa jiruutiin yookiin immoo walirraa fageenya irraa kan kaase namoonni bakka fagoo jiran ka'anii gara Gujii yookiin gara Booranaa deemuun haalli mijataa waan hin taaneef naannoo isaanii keessatti sirna kana ni gaggeeffatu jechuudha. Sirna kana yeroo gaggeeffatanis abbaa gadaa mataa isaanii qabu. Hundeen abbaa gadaa hunda isaanii garuu immoo eessaatidha? Madda walaabuutti kan seera tumamerraa fudhataniitudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee abbaa gadaa waliigalaa tokkicha yoo ta'e abbaa gadaa naannoo isaanii irratti yookiin immoo godinoota irratti immoo tokko ni qabaatu jechuudha. Kan waliigalaa garuu akka waliigalaatti waggaa 8 kan filamu ta'etu isaanii abbaa gadaawwan godinaalee irra jirantu deemee guutummaa abbaa gadaawwanii tokkicha waliigala isaanii immoo filataa jechuudha. Abbaa gadaa naannoo isaanii irraa garuu hawaasa naannichaa fi sirnoota hayyoota naannoo sana beekantu filaa jechuudha. Inni kan biraan egaa bakkeen ardaaleen jiraatti gaggeeffama. Odaa Nabee, Odaa Bisil, Odaa Bulluq, Odaa Bultum, Odaa Roobaa, Odaa Garaadoo, Odaa Ardaa Eesii, Odaa Tarree Luugoo fi kanneen kana fakkaatan odaawwan jillitti gaggeeffamu jennee tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan dabalataa madda walaabuu fi bakkeewwan ayyaanonni irreechaa yookiin dhibaayyuutti gaggeeffaman. Madda walaabuu fi irreechaa yookiin bakka dhibaayyuutti gaggeeffamu yookiin waaqeffannaatti kabajaman baay'eetu jiru. Isaan keessaa muraasni Hora Finfinnee, Hora Arsadii fi kanneen kana jennu warreen itti irreechi baay'inaan gaggeeffamu hawaasni hedduun irratti hirmaatudha jechuudha. Elwaaq, Tulluu Cuqqaalaa, Tulluu Malkaa bakkeen jennu kun warreen itti irreechaa fi dhibaayyuun itti gaggeeffamanidha jechuudha. Sababoon bakkeen kun guutummaan isaanii irreechaaf qofa otoo hin taane amantii yookiin immoo bakkeen hawaasni amantiillee jaallatu keessa jiranii jechuudha. Akka fakkeenyaatti cherchoonni amantiiwwan adda addaa ni jiraatu jechuudha naannoo sana keessatti illee bal'inaan. Inni kan biraani Hora Finfinnee, Hora Arsadii, Hora Elwaaq, Tulluu Cuqqaalaa, Malkaa, Haraa, Tulluu Coollee, Tulluu Gurraachoo, Tulluu Beegii, Tulluu Qoolloo Sirrii fi Boosatti fa'aa naannoo kana keessatti hundi isaaniiyyuu bakka ardaalee jilaa ta'aniitu hawaasa kana tajaajilu jechuudha. Jila iddoo jillitti jilatamu qofaa osoo hin taane hambaa qabeenyaa aadaa fi seenaa Oromootis ta'anillee tajaajilaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa ardaaleen jilaa muraasni isaanii xiyyeeffannoo argatanis ardaaleen baay'een iddoo hedduutti qotamuu warshaalee irratti argamuu fi biqilootaatiin irraa ciramuuf dhimma birootiif oolchuudhaa kan ka'e haala hamaa keessa kanneen jiranidha jechuudha. Maaliif sababoonni hawaasni naannoo sanatti duuluutiin seenaa kana irraanfachuu isaatiin seenaa kana dhiibbaa cabsuutiin yookiin immoo maqballeessii dhiibbaawwan adda addaa yookiin kan saboota kan miti kan kun karaa furaamaati kun dhibaayyuun kun amantii miti kun maaloo miti jechuutiin irratti duulameera jechuudha. Haala ta'een garuu yeroo har'aa kana bakkeen muraasa isaaniitti deebisamaa kanneen jiranidha jechuudha. Kanaaf ardaalee jilaa warreen jennu bakka itti sirni gaggeeffamu sirni gadaa dhibaayyuu fi waaqeffannaatti gaggeeffaman jedhamaniitu beekamu. Warreen sirna gadaa Oromoo yookiin ardaalee jilaa warreen jennudha jechuudha. Isaan gurguddoon ardaalee jilaa bakka itti sirnoonni fuudhaman itti wal harkaa dabarfamanii fi sirnoota itti wal harkaa fuudhinsi baallii yookiin wal harkaa fuudhinsi aangoo abbaa gadaa gaggeeffamu bakka itti seerri tumamu, bakka itti seerri labsamu, bakka itti seerri fooyya'uu fi bakka itti mariin safuuf safeeffannaan bakka akka hin cabne bakka itti sirreeffamu ta'eetu bakkeen tajaajilanidha jechuudha. Ardaalee jilaa kan jedhu boqonnaa 11ffaa barannoo
kudha arfaffaan kana fakkaata. Gaaffii yaada yoo qabaattan jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.